Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaan raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الحمد لله رب العالمين. كبجمتوتا في الأجيفتوتا هردفتوتا سجنتا الراديو داندي هقا أين sagantaa keenya guyyaa har'aa ayata rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaroota munaafiqoota irratti qara'een wanni nu jalqabneef jaarraa kamuu keessatti qabsoo hawaasni islaamaa geggeessaa jiru danqaa kan hawaasa muslimaa waliin onkuraa turan qabsoon hawaasa muslimaa akka galman geenye diinota wajjin shiira xaxaa kan turan munaafiqootadha. Munaafiqootni jaarraa kana keessattis hawaasa keenyatti danqaa ta'anii hawaasa keenya roorrisaa jiran masaajida keenya mootummaan TPLF dhufeen irraa fudhataa jiru qabsoo keenya kan laamchessa maqaa malee maqaatti kennaa jiru gocha munaafiqitti dalaguunidha. Koree fala barbaaddu irratti karagaa ta'aa jiru maqaa Muhammad Ibrahimiif Khalid kan qabu munaafiqtichaadha. Eeyyen karaalee adda addaadhaan qabsoon ummata islaamaa akka galman geenyedha. Munaafiqni danqaa hedduu ta'aa jira. Eeyyen dhimma kana ilaalchisee ustaazni keenya Ahmadiin Jabal mana hidhaa keessa taa'ee kitaaba nifaaqaaf munaafiqoota jedhu barreessee hawaasa isaaf gumaachee jira. Kitaaba kanarraatii guyyaa har'aa waa'ee munaafiqoota muraasa isaa inshaallah wajjin ilaaluudhaaf teenna. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa biqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa ka'een keessan nagaa oolmaa bultiin teessan nagaa yooyyaa jennee harka fuune nageenyiif kabajniif jaalalli isiniif qabnu kan onnee keenyarraa buqqaate lageenniif tabbeen qaxxaamure biyya keessaaf biyya alatti kan argamtan hunda keessanuu isin haadha qabu. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 145 Jaanuarii 13 2016 amajjii 4 2008 Rabii'u Thaanii 1437 sagantaa keenya guyyaa arbiyaa yookaan guyyaa roobii isiniif tamsaatudha. Diinkan kee onnu qabii ilaahii haqa hariya daddafiinu fidi nasrii yaa rabbi tokkummaa meenu ijaariya gooftaa gaarii meenu gargaarii rahmaaniya وهندافو كذي برماني نرابوري ددفينو في دين أسري يا ربي تكما من وجاري كما جمتوتا فلقيفتوتا هردفتوتا سغنتا راديو داندي هقا سغنتا وان كينا ويارداف نيتا انجنوك اندي فني غم استيديوت سيني جرا سغنتا كينا وياردا كيسات قوبيودو qophii qalamaa diraamaa haarawaa mata duree daba daboolame jettuudhaan diraamaa walfaan torbaan dheeraadhaaf turtu qabannee dhiyaannee jirra. Akkasumas qophii kitaaba ustaasa keenya nifaaqaaf munaafiqoota haguuggin eenyummaa isaanii dhokaa yommuu saaxilamu kitaaba jedhurraati amalootni munaafiqaa maal fakkaata. Akkasumas ustaas Ahmadiin Jabal waa'ee kitaaba kanaa seensa irratti maal barreessan qophii jedhu qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra.
keesummas ni qabna keessummaan keenya guyyaardha beekaa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubeeti obbo Nageessaa Oddoo Duubee beekaa seeraa akka guutuu idil addunyaatti itti gaafatamaa dhaaba Oromoo Federaalist Koongireesitti haala wayitaawaa uummanni keenya keessa jiruu fi akkasumas labsii koreen giddugulaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo baase ilaalchisee obbo Nageessaa Oddoo Duubee wajjin turtii taasifnu qabna. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan keenya kana hundaa guyyaadhaa keessatti qabanneessaniif dhiyaannee jirra hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerra keenya sagantaa guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessu ana obboleessi keessan Booranaa fi gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abdul Khair nu wajjin tura gama sagantaa keenyatti osoo hin darbiniin dura dhiifama wanta san gaafannu qabna. Dhaggeeffattootaaf kabajamtoota keenya guyyoottan lamaan darban kan gama toora WhatsApp keenyadhaan ergaawwan nuuf ergaa turtan kan nuuf barreessitanii kan deebiin argatin dhiifama guddaa nuutaa rakkina teeknikaatiin WhatsAppiin keenya nurraa hammaatee wanta jiruuf isiniif deebisuu hin dandeenye obboleewwan keenya qophii gaafiif deebii irratti hirmaattanis gama toora WhatsAppiitiin ergaawwan nuuf ergitaniin WhatsAppiin keenya rakkina teeknikaatiin nurraa hammaatuu isaatiin sagantaa gaafiif deebii obboleewwan deebiftan qindeeffannee qabanneen dhiyaanne inshallah sagantaa keenya guyyaa borii keessatti lakkoofsa WhatsAppii keenya haarawaa isin beeksifna lakkoofsa keenya WhatsAppii haarawaa saniidhaan inshallah gaafiif deebiis isin yaadachiifne deebii keessanis handhuf akkasumas hirmaanna keessan kan hirmaattaniif kan deebii deebiftan kan yaalii taasiftan hundi guyyaa borii irraa jalqabee inshallah akka haarawatti deebii keessan kan nuuf kennitan taha dhiifama guddaa nurraa taha rakkina teeknika uumameef kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaawwan keenya hunda kan dursoo sagantaa oduuti sagantaa oduu wajjin turtii gaarii mata dureewwan oduu guyyaa har'aa obboleewwan keenya galmee Eeliyaas Kadir jalatti himataman manni murtee badii itti dabarse guyyaa wiixataa mana murtii kan gaaroo mootummaa kan dhiyaatanii fi manni murtii salphisaa adabbii nama sadii ilaalee hin jiru soba jedhuun beellama jijjiiramaa amajjii 10 akka inni kenne beekame. Musliimoonni galmee himannaa Nabiyyuu Israa'el jalatti himataman murteef amajjii 16 beellamaman. Hawaasni musliimaa magaalaa Shaashamannee hidhamtoota magaalaa Kofolee ziyaaran. Mormiin duraarraa dhimma maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi sababa sanaan qonnaan bultoonni Oromoon naannawa sanii fi naannawa magaalaalee biroo irraa buqqifamuu hin qabu jechuun mormuu jalqaban booda immoo barattoonni fi lammiiwwan hiriira kanaaf hidhaman akka hiikaman kanneen ajjeefamaniif akka mootummaan itti gaafatamummaa fudhatuu fi walumaa galatti humni waraanaa fi poolisa addaa federaalaa akka Oromiyaa keessa ba'u gaafachuun hiriirri godinaalee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ammas finniinee kan itti fufee fi koreen giddugaleessaa kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo maastar pilaaniin Finfinnee guutumaa guutuutti akka dhaabbatu murteessee ibsa baaseera. Amma oduu bal'inaan obboleewwan keenya galmee Eeliyaas Kadir jalatti himatamanii manni murtee badii itti dabarse guyyaa wiixataa mana murtii kan gaaroo mootummaa kan dhiyaatanii fi manni murtii salphisa adabbii nama sadii ilaalee hin jiru soba jedhuun beellama jijjiiramaa amajjii 10 kennuun isaa beekame. obboleewwan keenya magaalaa Finfinneef walqixxee irraa qabaman obboleettii teenya Maariyamaa Hayaatuu dabalatee kan galmee Eeliyaas Kadiriin himataman guyyaa wiixataa beellama isaanii irratti hundaa'uun mana murtii lidataa dhaddacha damee 19ffaa gubbatti murtee isaanii dhumaa dhaga'uuf wiixata muddee 18 2008 kan dhiyaatanii ture ta'uu kan isiniif gabaafneef adoolessa 27 2007 dhaddacha moggaafamee gubbatti obboleewwan keenya magaalaa Finfinnee walqixxee gubbaa qabaman 16 gubbatti manni murtii qaamota nageenyaan hoogganamu himannaa sobaa abbaa alangaa fi ragaa sobaa fudhachuudhaan badii bal'isaniirtu jechuun kan ifirraa ittisa jedheen ta'uu kan yaadatamuuf obboleewwan keenyas ragaa ittisaa gahaa kan dhiyeeffataniif manni murtii sababa dadhabaa hedduu dhiyeessuudhaan murtii isaaniif osoo hin kennin kan mana murtiitti isaan deddeebisaa turee fi dhaddacha muddee 18 2008 moggaafamee gubbatti murtee badii kan dabarsee fi murtee adabbii isaanii gubbatti kennuuf amajjii 2 2008 guyyaa wiixataa darbee beellama akka qabe turuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama.
obboleewwan keenya beellama isaan irratti hundaa'uudhaan guyyaa wiixata mana murtii dhiyaatanii kan ture ta'us manni murtii sababa dhiyeessuudhaan beekamu waraqaan salphisa murtii adabbii namoota sadii na hin dhaqqabne sababa jedhu dhiyeessuudhaan torbeedhuuf amajjii 10 beellama kennuun isaa beekameera. Abbaan alangaa obboleewwan galmee Eeliyaas Kadiriin himataman gubbatti himannaan isaan dhiyeessan garee ifi isaanii koree fala barbaaddu jedhanii of moggaasan hidhaarraa hiiksisuuf taasisaniiru. koree bakka bu'uudhaan hojjetaniiru hawaasa muslimaa sodaachisaniiru waraqaa sagaleen keenya haa dhaga'amu jedhu bittinneessaniiru fi himannoota biroos irratti bananiiru. Obboleewwan keenya kanneen gubbatti manni murtii kaangaaroo mootummaa torbeedhuuf amajjii 10 murtii adabbii isaan gubbatti ni kenna jedhamee eegama. Obboleewwan galmee Eeliyaasiidhaan himataman maqaan isaanii kan armaan gadiiti. tokkoffaa Eeliyaas Kadir Shikur, lamaffaa Mubaarak Kadir Hasan, sadaffaa Toofiq Muhammad Umar, afraffaa Faisal Arraga Umar, shanaffaa Abdul Majid Abdul Karim Muhammad, jaffaa Ismail Mustafa Hasan, torbaffaa Redwan Abdullah Ahmad, saddeetaffaa Anwar Sultan Muhammad, sagalaffaa Abdul Aziz Fathuddin Badruddin, kudhanaffaa Jafar Daga Hasan, 11ffaa Faruq Said Abdo, 12ffaa Merema Hayat Umar, 13ffaa Muhammad Ali Hasan, 14ffaa Muhammad Ayliyan Gama, 15ffaa Abubakar Salman Musa, 16ffaa Muaz Mudassir Awwal kan jedhamanidha. Musliimoonni galmee himannaa Nabiyyuu Siraaj jalatti himataman torba murteef amajjii 16 beellamaman. Obboleewwan keenya galmee Nabiyyuu Siraajitiin himataman guyyaa wiixataa darbee mana murtii dhiyaatanii kan turee fi ammas amajjii 16 beellamni jijjiirama akka isaaniif kenname beekuun danda'ameera. Baatii ja'a dura humnoota nageenya mootummaan magaalaa Finfinnee irraa ukkaanfamanii kan hidhamanii fi baatii afuriif mana hidhaa Maakalaawii keessatti eegiroo rifamaa turan booda gama mana hidhaa Qiliinxootti kan dabarfamanii fi abbaan alangaa himannaa isaan irratti baneen Ustaas Abubakar Ahmad dabalatee koree fala barbaadduu hawaasa muslimaa humnaan mootummaa irratti dhiibbaa uumuun hiiksisuuf yaalii taasisaniiru. Mootummaan amantii keessa gidduu lixummaa taasiseera jettaniirtu. Mootummaa Islaamaa dhaabuuf yaalii taasisaniirtu jechuun himannaa kan irratti banan ta'us abukaatowwan himatamtoota mirgi waabii isaanii akka kabajamuuf gaafatanis abbaan alangaa dhaddacha sadaasa 17 moggaafame gubbatti iyyannoo abukaatoon himatamtoota dhiyeeffatee kufa taasisuun muddee 18 waaree booda mana murtii kan dhiyaatanii fi manni murtii kaangaaroo mormii himannaa isaan gubbatti baname akka dhiyeeffatanii fi guyyaa wiixata amajjii 10 beellama qabee kan ture ta'us manni murtii beellama jijjiiramaa amajjii 16 himannaan kun itti hafufumoo haa dhaabbatu jedhu murteessuuf beellama kennuun isaa beekameera. Obboleewwan galmee obboleessa keenya Nabiyyuu Siraajin himataman tokkoffaa Nabiyyuu Siraaj, lammaffaa Saafaa Badawii, sadaffaa Muhammad Said, afraffaa Salaaddiin Kadir, shanaffaa Mujib Adam Irshid, jaffaa Kadir Taaddala, torbaffaa Ahmad Umar akka ta'an beekameera. Dhaddacha guyyaa wiixataa gubbatti hawaasni lakkoofsaan baay'ee ta'e argamuudhaan deeggarsa obboleewwan keenyaaf qaban kan agarsiisan ta'uu beekameera. Hawaasni muslimaa magaalaa Shaashamannee hidhamtoota magaalaa Kofalee ziyaaran. Hawaasni muslimaa magaalaa Shaashamannee waggaa afraffaa qabsoon hawaasa muslimaa itti jalqabe sabeeffachuudhaan aalimoota fi du'aatota mana hidhaa Shaashamanneetti hidhamanii argaman kan dhiyeenyatti manni murtii magaalaa Shaashamannee himannaa abbaan alangaa isaan irratti baneef ragaa ittisa dhiyeeffatanus manni murtii kaangaaroo mootummaa badii qabdan jechuun kan irratti murteesse fi akkasumas obboleewwan kanaan dura hidhamanii argaman ziyaaruun isaanii beekameera. Manni hidhaa hidhamtoota mooraa hidhaa keessa baasuudhaan ziyaartota waliin walitti dabalamanii akka du'aayii cimaa taasisan maddeen nuuf gabaasaniiru. Sagalee obboleewwan keenya hidhamtoota wajjin bakka tokkotti ta'uudhaan du'aayii taasisaa turan nu dhaqqabeera. Sagalee akka armaan gaditti isin dhageessifna. Diinii irratti isaanii tumsanii jechaadha kun diinii irratti walii tumsu jennee ilaallaa. Rabbiin ammoo jiruu teessan cufa keessatti rabbi isin gadi isin bira dhaabatee jiruu teessan illee rabbi isin haa ijaaru. Duniyaatti illee rabbi isin haa ijaaru, aakhiraatti illee rabbi isin haa ijaaru. Sadarkaan diinii kun ol aana jechuun olaantuma diinii kanaa beektaniiti akkanatti qaama keessanii fi qabeenya keessanii fi yaada keessanii illee diin kana wajjin dhaabattanii jiruu duniyaatitti dhaabatee sababni isinii tolchee bakka isin itti gammaddanirra rabbi isin haa qubsisu. Duniyaa aakhiraatti illee rabbi ol isin haa fuudhu. Gammachuu gandalachiituu rabbi walitti isinii haa qabu. Cufti keessanuu
وايا دنجك على جرينا كيسن كاتاتي في كبروت اللي وايا دوان في يادني أولد ربي كن مراد اسمها أبوه ربي سوالي هاجرات خراباتني في خراجل سنكيسة اللي بكتيس تيسني في بكديم سنكيسة اللي ربي مراد اسمها أبوه ربي تنحاسس نؤمن أذكيسة تفسي كيسن بيتشانو نجمعي سأقول اسم أبين اللي وقبضني في أباس كان ما تقدر كان اللي وقبضني وفي أباسني هو كيسن أربون أما أشكيسة سائر كده ما كنت أشي أسلاله زيارة مثل أفتني أسن زيارة كان أبغى ما تجي على الكلام نم إيمانكم كيسة كذا نم قلبي إساكيسة هذا كده يقول منا رب أشكيسة اتباعه قل كاني بزي إنسان تكون جمعكم ما بين عراجل كل إيمانتي نم كيسة جرو نم أشكيسة جرو إيمانتي هركسوتا إيمان ربي إنسان جديسوتا أجل كلام كن فضل ربي في ربي جنة انقلت اسمها قلت ربي تنها جالته جال ربي ور أرض ربي اسمها قلت أما اللي أبي الشامي تقول لي هذا تمر عمري كيساني لسنا دين كان أولي أبتي دين كان برتين لي برتين لي صدقت تجاورت تنها قلت واني قدان اسمه آمنو دين آخر الزبانة كيسات قرمان هند كفك رسول جرانسون كفي أما إرجع جيشان وما قبضني مرتي حيوت أسنه من دندو أبدوا عليها بالنواجذ أك رسول ربي جل عليه الصلاة والسلام الرفان سنينا قبض ديني كان حاجة كنت أبدأ سنباو تججو آخر تامساتيا كيسات في الأم بربادا ديني كان الرفان هاكا ونون نون أسكيس جروفين نون على جرولة يوك الرفان قبلنا إنسان أدبوا هندن بين الجلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن أنت متبلتوني نبي إن هذي وجهي بهوني ما إتمو منوشين على مزير ችግር ሊደርስብኝ ይችላል ያ ትልቅ ፈተና ነው እናንተ ትልቅ ጸጋሎ ይደረሳችሁ ለአላህ ብላችሁ እኛን በዚህ መንገድ መታችሁ ማዘየራችሁ ራሱ ትልቅ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖችን ለአላህ ብለው የሚዘይሩትን ምን አይነት መላእክቶችን መንገድ ላይ ልኮ ሰላም እንደሚያስጠይቃቸው አላህ ወዷቸዋል ብሎ እንደሚነግራቸው ታውቃላችሁ ይሄንን ታሪክ ለእናንተ ለማንገርም ብዙ ይቆት የለኝምና ባጭሩ الله اللي وداچونا እኔ ከልቤ ወዳቻለሁ ሙእሚኖችን እንደዛው ነው ሴትም ሆነ ወንድ ሁላችንም ከየቀሩትን በሐሳብ ከናንተ ውጪ ሆነው ከናንተ ሐላ ሆነው የደገፉትን ሁላችንም ሙእሚን የሆኑትን እንወዳቻለን አላህ ይወዳዳችሁ ትልቁ ነገር አላህ ሰውን መውደድ ነው አላህ ከወደደን ጀነትን እናገኛለን አላህ ከጠላን ከጀነት ርቀን ወደ ገሃነም እሳት ነው የምንጣለው ጀነት የኛ ቤታችን የኛ መሰብሰቢያችን አላህ ያድርግልን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ናኖ ኦሮሚያ ጎዲናሌ አዳዳ ከሰት ሞርሚን አማስ ጭሜ ኢትፉፌራ ኮሬን ጊዱጋሌ ሰዳባተ ዲሞክራሳ ኡመተ ኦሮሞ ማስተር ፕላኒን ፊንፊኔ ጉቱማት አከዳበቱ ሙርቴሱን ኢሳኒስ ቤከሜ ሞርሚን ዱራራ ዲማ ማስተር ፕላኒ መጋላ ፊንፊኔ ፊ sababa sanaan qonnaan bultoonni Oromoo naannawa sanaa fi naannawa magaalaalee biroo irraa buqqifamuu hin qabu jedhuun mormuu jalqaban booda ammoo barattoonni fi lammiiwwan hiriira kanaaf hidhaman akka hiikaman ajjeefamaniif akka mootummaan itti gaafatama fudhatuu fi walumaa galatti humni waraanaa fi poolisiin adda federaalaa akka Oromiyaa keessa ba'u gaafachuun hiriirri godinaalee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ammas finniinee itti fufeera ammas mormiin kallattiilee adda addaatiin cimee itti fufeera guyyaa wiixataa barattoonni yuunivarsiitii Haromaayaa fi akkasumas yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa alhadaa yookaan dilbataa mormii cimaa kan taasisanii fi yuunivarsiitii Haromaayaatti barattoonni 3 ol ajjeefamuu kan himamuu fi barattoota yuunivarsiitii Jimmaa gubbaatti boombiin darbamee barattoonni 7 akka miidhaman gabaafameera. Godina Harargee Bahaa yuunivarsiitii Haromaayaatti mormiin ammas cimee kan itti fufee fi qaamotni garaa jabeeyyii mootummaa barattoota irratti tarkaanfii seeranaa kan fudhatu itti fufanii fi barattoonnis gama manneen jireenyaa qonnaan bulatti baqataa akka jiran beekameera. Maddeen keenya akka nuuf gabaasanitti guyyaa dilbataa bulchiinsi yuunivarsiitii Haromaayaa Kamaal jedhamu barattoota irratti kan dhukaasaa ture. Guyyaa wiixataatti intala isaa Ayyaantuu jedhamtu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti agaaziin akka malee haleelee miidhaa guddaa irraan akka ga'e gabaafameera. tarkaanfiin qaamotni gara jabeeyyii mootummaa geggeessan guyyoottan 3 darbaniif yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti ammas cimee kan itti fufee fi godina Harargee Bahaa magaalaa Hararitti barattoonni 263 ol kan yuunivarsiitii Haromaayaa irraa hidhaman yommuu ta'u barattoonni hedduun kan miidhaman ta'uu fi yeroo ammatti hospitaala Haromaayaa fi hospitaala Hiwoot Faanaatti wal'aanamaa kan jiran ta'uu beekameera. waraanni mootummaa wayyaanee barattoota yuunivarsiitii Haromaayaa gara lakkoofsaan 100 ol ta'an mooraa keessa baasuudhaan ooyiruu dhuunfaa tokko keessatti walitti qabee marsee eegaa jiraatus maddeen eeraniiru.
guyyaa kaleessatti naannoo Haramaayat ganda qonnaan bulaa muddee fi tuujii gabbisa keessatti walitti bu'aansa qotee bulaa fi qaamota nageenya mootummaa gidduutti uumamee fi tarkaanfii qaamotni mootummaa fudhataniin qotee bulaan Caalaa Muhammad jedhamu kan lubbuun isaa dabarte guyyaa kaleessatti akka awwaalame maddeen keenya gabaasaniiru. guyyaa wiixataa mormiin godina Harargee lixaa aanaa Ciroo ganda Waaccuu Gilee keessatti marsaa sadaffaaf mormiin finniinee kan itti fufee fi bifuma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Kooraa keessatti mormiin cimaan gaggeeffameera. magaalaan Amboo guyyaa kibxataaf roobii hardhaa haala addaa keessa kan jirtuu fi dhalootan Amboo irraa kan ta'e dargaggoo Abdataa Olaansaa to'annaa mootummaa jala eegii oolee mana hidhaa Maakalaawii fi Qilintoo keessa baatileef dararamaaf reebamaa ture booda du'uu isaatiin ummatni kan akkaan gaddee fi mormii cimaa dhageessee fi guyyaa hardhaa sirna awwaalcha isaaf hawaasni baay'een ba'us qaamonni gara jabeeyyii mootummaa hawaasa irratti dhukaasa banuudhaan kan namoota hedduu miidhanii fi aara nama boochisuu kan dhukaasaa turanii fi akkasumas namoota hedduu haadha daa'ima ifii baattees osoo hin hafin daa'ima baadhattees kan miidhanii fi namoonni miidhaman hedduu hospitaalatti waldhaanamaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. kan wal qabsiisee qaamni nageenyaa hojjettoota mootummoota gamtoomanii Amboo fi daandii Amboo irraa akka hin sochoone hojjettoota isaanii akka akeekkachiisa guyyaa hardhaa kenneef beekameera. barattoonni yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaros tarkaanfiin seeraan alaa kan itti fudhatamaa jiruu fi barattoonni haaluma kana keessa taa'aa balaaleffannaa isaanii dhageessisuu cimsanii itti fufaniiru. mormiin kallattii adda addaan ammas cimee kan itti fufee fi godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneetti barattoonni mana barumsaa qophaa'ina magaalaa Shaashamannee guyyaa kaleessaa mormii cimaa kan dhageessaniif guyyaa hardhattis dirree mana barumsaatti walitti qabamuun mormii isaanii dhageessaniiru. Sagalee guddisa. mormii magaalaa Daabbaatti gaggeeffame gubbaatti kan miidhamee ture dargaggoon awwal guyyaa hardhaa eegii hospitaala magaalaa Shaashamanneetti waldhaanamaa ture booda lubbuun isaa darbuun beekameera. guyyaa hardhaa amajjii 13 2016 godina Harargee Bahaa magaalaa Laangee keessatti kan argamu barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti barattoonni hiriira mormii dhageessaa kan turanii fi barattoonni tokkummaadhaan sagalee isaanii ol qabuudhaan barattoonni hidhamuun nurraa haa dhaabbatu, reebamuun fi ajjeefamuun nurraa haa dhaabbatu, lubbuu namoota du'aniif mootummaan itti gaafatamummaa haa fudhatu jechuun mooraa mana barumsaa keessatti kan dhaadannoo isaanii dhageessaa turanii fi poolisiin fi milishaan gandaa barattoota mooratti itti seenuudhaan yeroo isaan qabuuf yaalanitti barattoonni sagalee isaanii ol kaasuudhaan itti iyyuudhaan dhaadannoo isaanii yeroo isaan dhageessanitti qaamotni nageenyaa mooraa dhiisanii kan ba'an ta'us gabaafameera. guyyaa kaleessatti godina Wallaggaa aanaa Kiraamuu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaaf qophaa'ina keessatti mormii cimaa dhageessaniiru. guyyaa hardhattis mormiin kan finniinee itti fufee fi godina Horoo Guduruu aanaa Abbayyuu Coomman magaalaa Fincaa keessatti barattoonni mormii isaanii bifa ho'aan dhageessaniiru. guyyaa hardhaa godina Harargee Bahaa magaalaa
magaalaa Dadar barattoonni 23 hiriira mormii biroo qindeessaa jirtan jechuun kan hidhamanii jiran ta'uu beekameera. Magaalaa Dadar keessatti namni magaalaa keessa deemee ijoollee basaasuudhaan tumaa fi darara guddaa irraan gahaa jiru itti gaafatama waajjira nageenya fi haqaa obbo Rashaad Abdulloo fi kantiibaa Muhammad Ramadaan jedhaman jechuun maddeen keenya saaxilaniiru. Guyyaa har'aa godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo keessatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baddannoo keessatti barattoonni kutaa 9 hamma 12 hiriira mormii kan baanii fi sagalee mormii kan dhageessan yommuu ta'u mormii isaanii irratti barataan hidhamee hiikamu lubbuu namoota du'aniif mootummaan itti gaafatamummaa haa fudhatu jechuun dhaadachaa kan turanii fi humnootni mootummaa akka isaan mooraa keessa hin baane isaan kan dhorkanii fi mooruma keessatti mormii isaanii kan dhageessan ta'uu beekameera. Godina Harargee Lixaa aanaa Masalaa magaalaa Abaadiri torbaan tokko dura mormii taasifamee gubbaatti qaamota nageenya mootummaatiin qabamee as buuteen isaa kan dhabe dargaggoon Barii Sayyid Alii guyyaa har'aatti reenfi isaa karraasaa keessatti akka reebameef tumame ta'ee argameera jechuun maddeen nuuf gabaasaniiru. Kallatti biraan godina Salaalee Kaaba Shawaa magaalaa Qarroo Gahoo aanaa warra Jaarsoo keessatti mormiin cimaan kan gaggeeffamee fi barattoonni 131 fi barsiisaan tokko kan hidhaman yommuu ta'u barataan tokko harki isaa kan cabe ta'us maddeen wal qabsiisuudhaan nuuf gabaasaniiru. Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti mormiin cimee kan itti fufee fi barattoonni 300 qaban kan hidhaman yommuu ta'u gamoo Tiwiinsii jedhamu keessatti barataan tokko kan ajjeefame ta'uu maddeen keenya kan gabaasanii fi naannichi qaamota nageenyaatiin marfamuu isaatiin eenyummaa barataa ajjeefame ta'uu beekameera. Sochii hawaasni Oromoo kallattii hundaan geggeessaa jiru kanaan wal qabatee koreen giddugala dhaadhiyoo korataasee gubbatti maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee akka dhaabbatu murteessinee jirra jechuun isaanii kan beekamee fi ibsi isaasan kan bu'aa takkas hawaasa keenyaaf kan hin qabnee fi dhaadhiyoon kan hawaasa isaaniif yaadan osoo hin ta'in bitamtoota mootummaa adda wayiiti jechuun yaada isaanii kan kennan hedduudha. Dhaadhiyoon ibsi inni baase kun hawaasa keenyadhaaf bu'aa takkallee kan hin qabnee fi hawaasni keenya kallattii hundaan qabsoo isaa cimsee itti fufuun ala furmaata biraa hin qabu jechuudhaan beektonni yaada isaanii kennaa jiru. Osoo ibsi dhaadhiyoon guyyaa kaleessa baase bu'aa qabu taate godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti guyyaa har'attis ajjeechaan kan dhaabbatu ture kun ta'uu dhabuun isaa kan argisiisu immoo ibsi dhaadhiyoon baase bu'aa takkallee kan hin qabne ta'uu agarsiisa jechuun himamaara. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu sagantaawwan keenya afaan wajjin turtii gaarii. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kan hordofaa turtan sagantaa oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee turreedha. Akkaataa guutuu biyyattii keessatti kallattiilee adda addaadhaan namoonni ajjeefamanii reenfi isaanii bakka adda addaatti argamaa jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee kallattii hundaadhaan ammas hawaasa roorrisuu ajjeesuu itti fufee jira. Eeyyen ajjeecha fidhaan furmaatan ta'u jechuudhaan immoo lammiin qabsoo isaa finniinsee itti fufeera. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kana taasisuudhaan qophii keenya kan ta'u qophii kitaaba ustaasa keenya ustaas Ahmeddiin Jabal kan mata duree nifaaqaaf munaafiqoota jedhu haguuggin eenyummaa isaanii inni dhoksaa yommuu saaxilamu kitaaba jedhu irraati. Seensa kitaabichaa fi amaloota munaafiqaa hamma murtaa'ee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hundi keenya as keessa taa'uuf ilaallu. Kitaaba kana hundi keessan harka keessan keessatti galfachuudhaaf yaalii akka taasiftan asumarraa ergaa keenya isiniif dabarsina. Kitaaba akkam bilchaataa fi ergaa guddaa qabudha. Sagantaa kana wajjin turtii gaarii. Rabbiin habukaasu muslima raaquuqa Rabbiin habukaasu islaama raaquuqa nu keessaa dhabamsiise waan diin islaamtuqa warra halaal didee baktii nyaatu ragaa akka jalan deemne azaabaan nu dhagaa. Rabbiin habukaasu muslima raaquuqa Rabbiin habukaasu islaama raaquuqa nu keessaa dhabamsiise waan diin islaamtuqa warra halaal didee baktii nyaatu ragaa akka jalan deemne azaabaan nu dhagaa. Nifaaqaaf munaafiqoota haguuggiin eenyummaa isaanii inni dhoksaa yommuu saaxilamu. Ya Rabbi tabaati jalabi baga
يا رب تنباتي جلا في بكا شيكا نباتي في شيكوتي مكا كتاب بيكا سينا أستاذ أحمد دين جبل الرا عملوت منافقا إبادة كراوة نأرغا فدا وادا إساني نديغو يو أمنمن نغنو يو دبتن نكجبو قوم ستوتدا صبان ككتو صبان اسرقيسو ربي في ارقما إسا جالت نموت قمتشيسوف أولي قد فيقو ملوتوان صديتان إسان اتم بيك كمان كيسا اللي صلاة إساني ملتو إساني تيدا مرتي ربي في ارقما إساتف همبولان همتت أججو تلتو الرا ندوو متاعو في أبشالوتا مؤمن توتا أمو قووتا قدن يادو hojiiwwan fokkataa isaaniitiin ni gammadu gaarii osoo hin hojjetin faarfamuu fedhu dheebottoota angootii angoo jaallatu rabbiin irratti hin hirkatan hojjettoota islaamaa ansaarota gootota ni jibbu fuulli isaanii lakkoodha ajiifatuu fi eeybeessuun mallattoo isaaniiti oduu baay'isuu fi asiif achi dhama'uun mallattoo isaaniiti shakkii keessa seenuun mallattoo isaaniiti irra hedduun isaanii wallaaltotaadha humnaa ol sooratuu fedhan ofii hordofuu fedhii saalaa faallaa daangaa darbe qabu hamman eegii amaloota munaafiqootaa irraa isiniif tuqne seensa kitaabaa nifaaqa fi munaafiqoota Ustaaz Ahmed Din Jabal barreesse seensa isaa akka armaan gaditti isiniif dubbifna kitaabicha inshallah ifdiraaf magaalota adda addatti maxxansinee hawaasni bal'aan biyya keessa biyya alaa hunduu akka irraa fayyadamuuf carraaqqii bal'aa taasisaa jirra rabbinuu haalaaffisuu kitaaba akkaan jabaa fi kitaaba bilchaataa mee seensa kitaabichaa akka armaan gaditti isiniif dubbifna يا رب تنباتي جلا في بكا يا رب تنباتي جلا في بكا شيكا نباتي في شيكوتي مكا maqaa rabbii akkaan mararfataa fi mata godhaa ta'eetiin yaa rabbi gabroottan qajeelumaa fi amanamummaan siif bulaniif jannata qopheessite hoo galatni si haa gayuu si qofa gabbarraa jaalala kee goonfachuufis ni carraaqnaa ni obsinas sodaaf mo'atamuu irraa nifaaqaf kufrii irraa kufaati fi ibidda irraa sitti maganfannaa yaa rabbi gargaarsi kee yoomiyyuu nurraa adda hin bayin faalama imaana irraa fokkinna ilaalchatii fi salphina addunyaa dhufuuf jiru yookaan akhiraa irraa sitti maganfannaa nageenyaaf rahmatni kee ergamaa kee kan haqaaf gadhaabbannaan qabsaa'an nabii muhammadiin irratti haa jiraatu rahmataaf mararfannaan kee jaalleewwan isaaniitii fi warreen fakkeenyaanii hordofan hundarraa addaan hin bahin yaa rabbii maqaa keetiin qalama koo kaasee kajeeltuu rahmata keetii waan ta'eef arjummaa keetiin na ilaal hojiiwwan koo hundinuu kanneen jaalalaaf araarama kee na goonfachiisan naaf taasisi dadhabbina koo osoo hin ta'in niyyaa gaarii kiyya naaf ilaalii hojiiwwan kiyyaafis firiiwwan gaggaarii kenniif ati wanta hundaarratti danda'aadha waan taateef seenaa islaamaa keessatti nifaaqni yeroo jalqabaatiif kan uumame waggaa lammaffaa hijiratti yeroo boqonnaa da'awaa madiinaa ture akkuma beekamu barri kun yeroo mu'mintoonni miidhaa fi cunqursaa isaan irra gahaa ture dhabamsiisuuf akka karaa rabbii irratti toofta hunda galeessa ta'een qabsaa'an heeyyama itti gaafatan ture yommuu qabsichi eeggalamu nifaaqni wajjiin uumamee bakka wanti qabsoo fi aarsaa gaafatu jirutti nifaaqni ni jira waytaa islaamummaan irra aanaa ta'utti yoomiyyuu nifaaqnis wajjiin jiraataa waytisan madiinatti dhimmi munaafiqootaa ajandaa yaachisaa ture wanta kana ta'eefis waliigala boqonnaawwan quraanaa 114 keessaa 30 kanneen gahan
مدينة كان بوايوتو إسان كنين كيسا أمو كل أتربان كيسا توائن نفاق أتي منافق أوتا دبة ميرا يمو قرآن بني إلى اللؤسو باقيهم فقاتين بقنا بنينس الفاتحة آني كان أرقمو بقنا لما فا سورة البقرة جلق أبارته وإن منافق أوتا تريف فمان تقمي أرقنا بقنا كان رت ربين سبحانه وتعالى إلمان نما مؤمن توتا كافر تي منافقوت جتشون رمدي سدت إسان قودي وإي مؤمن توتا كي يتوتا أفرين وإي كافر توتا كي يتوتا لمن وإي منافقوتا مو كي يتوتا كدا سدهين إنيما إساني أدي سرا كنم تمتان إساق أفتي تيفنو قرآني منافقوتا كني نهوبتشيسا قرآن كيست بقنا مكا إسانيتين مغافمه بقنا منافقوتا كنجرمو ني أرغما دبلتانيس قرآن وائي نفاق في منافقوتا كي يتوتا سقلتمي سديتي أولتان همتيرا إرغماني صلى الله عليه وسلم حديثتني إساني هدون إما هنغفاكنا بل إنان برسيسانيرو هدون كي نغرو yommuu jecha nifaaqa jedhu dhageenyu dafee gara sammuu keenyaa kan dhufu hadiisa waa'ee amaloota sadeen munaafiqoota dubbatu qofaadha. Hubannoon keenyas hadiisuma kanaan qofa kan daangeffameedha. Islaamummaan waa'ee nifaaqa fi munaafiqootatti xiyyeeffannoo olaanaa kenneera. Garuu kitaaba kanaan akkuma ilaallutti musliimoota biratti xiyyeeffannoo barbaachisaa argachuun hafee gonkumayyuu haala ajaa'ibsiisaa fi irrifachiisaa ta'een nifaaqni dagatameera. yoo ajandaawwan islaamummaan xiyyeeffannoo kenneef nuti xiyyeeffannoo barbaachisaa dhowwanne yoomiyyuu kallattii saniin hubaati fi balaan uumamuun isaa waa hin hafneedha. wanta kana ta'eefis dammaquu barbaachisaa. seenaa keenya yoo sakattaanus shari'aawwanii fi hubaatiiwwan munaafiqootni islaamummaa fi musliimoota irratti dhaqqabsan hedduu ta'anii argina. ammas taanan gochuma isaanii kana itti fufaniiru. munaafiqootni muumin dararuu yookaan azaa godhuu kan jalqaban battalumatti barii irraa akkuma dhalataniin osoo baay'ee hin turin ture. muslimaan wal fakkaatanii haguuggii islaamummaatiin kanneen socho'an wanta ta'aniif sochiiwwan isaanii baay'inaan dhokfamaadha. waytichatti gareen munaafiqootaa Abdullahi ibn Salulin durfame ergamaa sallallahu alayhi wasallam fi sahabota isaanii qormaataniiru. lubbuun darbiinsa nabiyyichaatiinis booda sochii farra islaamaa isaanii cimsanii itti fufaniiru. keessattuu bara kaliifummaa Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu gareen munaafiqootaa Abdullahi ibn Saba'iin durfame tooftaa akkaan qaroome fi hin mul'anneen shiira isaa itti fufee. Abdullahi ibn Sabaa Yahudaa kan ture yoo ta'u sallame yookaan dhima ta'e jechuun musliimoota wajjiin walitti dabalame keessa isatti kufri isaa akkuma qabatetti gocha isaa kan nifaaqaa facaasuu eegalee khaliifaa irrattis fincila kakaasuuf musliimoota islaamummaaf haarawa ta'anii fi isaanan hubannoo gahaa hin qabne irratti xiyyeeffatuun kaayyoo isaa abaaramaa fi cinaa hiriirsuuf socho'e. Usmaan radiyallahu anhu irrattis olola sobaa oofuun isa jibbisiisuu itti fufee. muslimtoonni inni xiyyeeffannoo godhate akka Usmaanin radiyallahu anhu irratti jibbaansa darban iccitiidhaan isaan gurmeessuu jalqabe. isaanis salphumatti tooftaawwan gowwoomsaa isaatiif hubamtoota ta'uun shiira isaatiif tumsitoota ta'an. dhumarrattis fixamiinsa hanga lubbuu khaliifaa Usmaan radiyallahu anhu fi sahabota dinqii ta'an galaafatuu gahe kakaasuudhaan musliimootni gowwoomsawaa Abdullahi ibn Sabaa'itiin gowwoomfamanii cinaa isaa hiriiran gocha isaanii kanaan akka waan islaamummaa tajaajilanitti yaaduu ture. musliimoonni haala kanaan moksaman kunneen Usmaan radiyallahu anhu ajjeesuun khaliifummaa irraa buusuuf mana jireenya isaanii marsaniyyuu salaata jamaa gamtaan salaatu ture. finciltoonni Usmaanin radiyallahu anhu erga ajjeesaniin boodas bara khaliifummaa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shiira isaanii abaaramaa tooftaawwan dhokfamaniin itti fufan. mataa isaanillee shi'atu Ali
deeggartoota Aliyyii jedhanii moggaasan damee Aliyyii fakkaatanis dhiyaatan garuu gidira isaanii kan hubatan Aliyyii radiyallahu anhu hanga danda'aniin isaan waraanan haa ta'u malee Aliyyiin radiyallahu anhu falaasamoota adda addaa kanneen kijibaa tamsaasuu irraa of hin qusanne islaama keessattis garee ilaalcha mata isaanii uuman boodarras muslimtoota shii'aa jedhamuun ummata muslimaarraa ifaan ifatti fottoqanii bahan akka gareettis itti fufan wixineen badii kan munaafiqicha Abdullaahi ibnu Sabaa'in kaa'ame muslimoota lamatti qooduun furmaata malee hardhaarra gaheera kana qofas osoo hin ta'in durarraa jalqabee qoqoodamiinsaa fi walitti bu'aansa mo'atamiinsa fi kufaatii muslimoota tokkoon tokko isaa duuban dhiyoottis ta'e fagootti harki munaafiqoota keessa jira maarree maaliif haa ta'u laataa dhimma diinota isaanii kanneen ilaalchitee muslimoonni hamma kana hunda kan of dagatan fakkeenyota seenaa qabeessota akka ragatti tuqanii barsiisuun yoo milkaa'uu baateyyuu waa'ee munaafiqootaa kanneen quraana fi hadiisaa tuqaman qindeessanii barsiisuun maaliif lash irraa jedhamee akkamittis diinni horoo dagatamaa diinummaan munaafiqootaa dhimma ifa galaadha isuma kana ilaalchisee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkas nuun jedheera humul aduwwu fahzarhum isaan diinota dhugaa islaamummaaf muslimtoota ta'edha waan ta'eefis isaan eeggadha suuratul munaafiquun lakkoofsa 4 nifaaqni rakkina namoota muraasa qofa yookaan ajandaa ibaluunfaadha kan ilaallatu jedhamu miti garaagarummaa beekumsaa fi madhaba yookaan jamaa saala umrii fi sadarkaa hawaasa mallee dhimma tokkoon tokko muslimaa eeggatuu fi mataa ofii irraatii sodaatuun irraa maluudha eenyu saa ta'uu eenyu nifaaqa hin qabu ofitti abdatuu isaarraa hin maluu kana kan raawwatu yoo jiraate dhugumatti inni balaan nifaaqaa isaaf sodaatamaa Hasan al-Basri rahimahullah akkana jedhaniiru nifaaqa hin qabu jedhee kan ofitti abdatu hin jiru munaafiqa yoo ta'e malee namni nifaaqa qabaadhinna laata jedhee sodaatu hin jiru muumina yoo ta'e malee dhimmichi hamma kana hunda yaachisaadha ta'uu isaatiinis tokkoon tokkoon keenya yeroo hundumaa mataa keenya nifaaqaarraa eeguun dirqama nutti ta'a kitaabni mata duree nifaaqa fi munaafiqoota haguuggin isaanii dhoksaa yoo saaqamu jedhu kan kenneef mata duree dhimmichaa irratti hubannoo qabnu akka gabbisuu abdiin godha kitaabichi hanqinnoota ajandichaa irratti mul'atan akka guutu yaaduun kan qopheesse yoo ta'u dhimmichas bal'inaan fi gadi fageenyaan akkan qo'annu nu gargaara kitaabichi waa'ee nifaaqa fi munaafiqoota quraana hadiisa haasawoota sahaabotaa fi fakkeenyota seenaarraa barnoota waabeeffatee qabateera ta'uu isaatiinis obsaa fi qalbeeffannaan akka dubbistan affeerraa kooti mata duree dhimmichaa irrattis qorannoo gidduu galate godhee irraa ka'uun boqonnaawwan 5tti qoqooduun dhiyeesseera ta'uu isaatiinis maalummaa nifaaqaa amaloota munaafiqoota fi shiirota makriiwwan isaanii kan farra islaama fi hammeenya booddee isaanii bal'inaan ni hubattu hammam akka of dagannes rogaan qalbeeffattu dabalataanis akka hubannoo irra caalatiif gargaaruuf jechuun qabxiiwwan hidhataa hariiroo qaban kitaabicha keessatti galcheera hubannoo kitaabicha irraa argannuunis mataa keenya maatiiwwan keenya fi hawaasa muslima bal'aa nifaaqaarraa akka eegnu waamicha kiyyaa dabarsa islaamummaa fi muslimoota akkasumas itti gaafatamummaa keenya kan nifaaqaarraa eeguu kutannaan akka baanus amaanan koo kan jabaatedha yommuu kitaaba kana qopheessuuf ka'u kitaabota mata durichaa irratti barraa'an barbaaduun salphaa ta'ee hin argine haala ajaa'ibsiisaa ta'een biyya keenyattis ta'ee biyyoota alaa tokko tokko dabalatee mata durichi irratti mataa of danda'een kan barraa'e kitaabuma tokko argachuun rakkisaa ture tattaaffii hedduun boodas obboleessi tokko kitaaba hamma giddu galeessa qabu tokko qofa naaf arguu danda'eera kitaabni kunis taanan haala gahaan ajandicha hin qaqqabne ta'uu isaatiinis kitaabota dhiyeenya kiyyatti argamuu danda'an keessatti faffaca'anii kanneen argaman dhimmoota hidhata qaban barbaachuu fi walitti qabuu jalqabe kanaaf immoo kitaabota hedduu dubbisuun dirqama ture
hajawwanii fi fiigicha jireenyaarraa bilisa iddoon itti ta'e mana hidhatti ta'uun koo yeroo gabaabduu keessatti kitaabota hedduu akka sakatta'u na gargaareera. Itti turtiin koo kan mana hidhaa hanga fulbaana 2006 ture kitaaba seensisuun akka rakkisaa ta'ee ture. Ta'uu isaatiinis hidhamtoota kitaabota islaamaa qaban irraa ergifachuun dirqama ture. Rabbi haa galatoomu bu'aan dubbisichaa dhumarratti kitaaba kana dhaleera. Yommuu kitaabicha eegalu tilmaama yeroo qabaataa ture irraa haala fooyya'aa ta'een gargaarsa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaatiin xumuramuuf gaheera. Kitaabichi kun dubbisaaf akka gahu obboleewwanii fi obboleettiiwwan adda addaa kitaabota barbaadu fi wixinee isaa diraaftii kompiitaraan barreessuu irraa kaasee bifa adda addaatiin shoora gama isaanii gumaachaniiru. Mindaa hundaatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aakiratti waan gaariin akka isaaniif kafalu nan kadhadha. Isaan galatoonfadhas. Akka kanaan dura godhaa turetti kitaaba kana barreessuun ala wixinee isaa irra deddeebiin kompiitaraan dabalatee sirreessuun mana hidhaatti argamu anaaf kan yaadamu miti. Ta'us safus yoomiyyuu taanaan hojii namaa irraa dogongoraaf hanqinni jiraatuun waan hin hafneedha. Sababni isaas kitaaba quraanaa Rabbiitiin ala kitaabni kamuu dogongora irraa kan qulqullaa'e miti waan ta'eef kitaabicha keessatti haqa dhugaa ta'e kan argitan hundinuu Rabbiin irraayi. Dogongoraaf hanqinni isaa ammoo lubbuu tiyyaa fi shayxana irraayi. Dhumarratti muslimtoonni biyya keessattis ta'e biyyoota alaa jiraattan hundinuu kitaabicha akka dubbisan akka dubbisiisanii fi kanneen isaan hin gahin akka dhaqqabsiisan waamicha koo dabarsaaf. Kitaabicha ilaalchisee yaada qabdan kamuu gammachuun fudhachuuf qophii ta'uu koo ibsaa. Carraaqii tokko tokkoon keessaniitiifis Rabbiin mindaa isiniif haa kafalu. Dubbisa gaarii yaa Rabbi isaan biroo jallisuu irraa namoota birootiin jallifamuu irraa namoota biroo dogongorsuu irraa namoota birootiin dogongorfamuu irraa namoota biroo miidhuu irraa namoota birootiin miidhamuu irraa namoota biroo irratti hammeenya dalaguu irraa namoota biraatiin hammeenyi irratti raawwatamuu irraa sitti maganfadhaa. Abu Daawidiif Tirmiizittu gabaasee. Kitaaba nifaaqaaf munaafiqoota jedhu kan barreesse beekaa seenaa Ustaaz Ahmeddiin Jabal koree fala barbaadduu hawaasa muslimaa irraa kan yeroo ammatti mootummaan abbaa irree himannaa dharaa irratti banuudhaan murtee adabbii waggaa 22 itti dabarsee mana hidhaa Qaallittitti yeroo ammaa argamu irraa kan fudhatame. Hundumtuu keessan bikka jirtanutti kana maxxansuu kan barbaadan kitaaba kan qopheessitanii hawaasa keessaniif dhiyeessuu biyyoottan alaa Awurooppaa akkasumas Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti argamtan kitaaba afaan Oromoon qophaa'e kan maxxansuu barbaadan gama tooraa WhatsAppiif Facebookiif Telegram raadiyoo daandii haqaa gubbaan yoo nu dubbiftan haala isiniif mijjeessina. Inshallah akkuma kanaan dura waada galle kitaabni kun biyyoota Saudi Arabiyaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti inshallah fedhii Rabbiitiin ni maxxanfama. Rabbiin ustaasa keenya bakka inni jirutti isaa tiksu hidhaarraa naja isaa baasu isaaf obboleewwan isaa zulmiin hidhaman ustaasota keenyaaf ulama'oota keenya obboleewwan keenya hunda Rabbiin bilisaan nuuf haa baasu. Warra beekumsa isaanii irraa ergaa irraa fayyadamurraa Rabbi nu haa taasisu. شيخ الشيطان مكانو كيس جرا دين كينا بلسو تطافي جرا ندور فتياري ندرادا قبانا مربي كيس ساوام فرا نغيس بجين ما وجين جرا ربنا بقاسو يا بو إسان نرا ورين سبون دمو خالفا ما خدين كينا ميدو فانتي دبما جيرا شيخ الشيطان كدين ديا جيرا شيخ الشيطان كدين ديا جلال مبيني ربنا جينا هذا مسلما ولي قلوه لا شيطان أبوه سنولو
karana biiranu garangalu numadumna maletu buwanu dalu tanantam ninjiru walinzigalu shaytana zalima ittihadulu warrenchu pundemu aghalibama kadin kenyamilu fanti dabama jira shehu shaytan kadiliya jira shehu shaytan kadiliya jalal nabi rabbil ajina kam fade arubu sami bararu din islam kenya rawata kantaru namnu mandin tuke umrinun turu rabbi tu sadawa qausi sanjiru adawi din islam pantiti dabama jazan sani samboda azabuma warrenchu pundemu akhalifama kadin kenya midu panti dabama jira shehu shaytan kadiliya jira shehu shaytan kadiliya jalal nabi rabbil ajina meha walla kenu she koti haka oso idin jirtani gowan bilaka tumbadin taysani malif bitanaka ikaysa bulala mukabbaka jalla nigatani sinu ogas baka jalla khara ittijubaha fi dadin bala warrentu pundemu akhalifama kadin kenya midu fanti dabama jira shehu shaytan kadiliya jira shehu shaytan kadiliya jalal nabi rabbil ajina saganta bigayona bajdemuna ma mena dake badaya ummata islama akuma biyatu masjida hunduma imama yasu fi qarorisi khamma basan jirre dufe ma jatta ya jamaa rabbin kabu jarri zalima warrenchu pundemu akhalifama kadin kenya midu fanti dabama jira shehu shaytan kadiliya jira shehu shaytan kadiliya jalal nabi rabbil ajina lakidanu nita janne jini himne takalama miti khani jini himne takakon yakune masjida jarane fulanne tiwara wallahi kanene firila men bala kai birranane kabinu geitani oni blabagane warrenchu pundemu akhalifama kadin kenya midu fanti dabama jira shehu shaytan kadiliya kabajamtoota hordoftoota keenya ustaazota keenya mana hidhaa keessa taa'anii roorroo hedduu dhandhamaa ergaawwan akkas babbareedoo nuuf barreessaa hawaasatti nuuf ergan rabbiin umrii isaanii nuuf dheeressu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa kadhattaansuudhaan qophiin keenyaa qophii qalamaatii qophii qalamaa keenya guyyaa har'aa keessatti diraamaa haarawaa dabalame mata duree jedhuun qophoofte kutaa tokkoffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. turtiin keessan nufaana haa ta'u. Wassalaamu alaykum jedhasiin gahee galanne kan rabbiiti kan waliin nu gahee meeqa umriin dhumnaan addunyaarraa ka'e yaa rabbi mu'mintoota harkaa kan kee gahee yaa Allah nama diinkeetii jecha bahe. Qophii qalamaa birri wanni rabbiin uume qalama ableen qalamaatis qalama. Dhugaa qalamaan deeggarree dara qalamaan mormina kurtiin qalamaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattuu hogbaruudhaan haasofnaa toltuu wal ajajnee hamtuurraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Dabaan daboolame. Dabalame kami tamni bara dararane abba ilen tunggur famni bukan nura ukamane sirriban mutatame dabalame drama radio mujahidin harotin katabame abul khairin qindefame dabalame kuta takofa risafite lukutanto simbiran wal fakate dima sumi wal makate lami tanto galafate saibi halle ro kuna kamisa atime kamillalta nena disigo afan walla tisani
biyya abbaa keenyaa irratti yartuun nu miite. Heejii sabboonaa magarsaa jiru tokko hordoftee ni beektaa? Rakkiyaan isaa hin argine. Gumabaa sabaa kan ja'amu tokkoon daawwadha. Santu bareedaadha. Waan Facebook irratti gadhiifamu hunda amanuu hin qabnu. Addaan baafachuullee bareedaadha. Dhugaateetti adda baafachuun gaariidha. Sabuu gaafa muraadii wareegamu san ati jirtaa? Eetiin jira. Akka waan irratti yaada. Dhiiga isaa dhangalaasanii tajaajila ambulaansii illee nuuf hin kenne. Mana yaalaallee akkan geessine nu dhorkanii turan. Hiriyaa kiyya tokko kan baajaajiin gara hospitaalaatti fidellee akka eekkamaatti lakkaawanii haga barbaadaa jiru hedduudhaaf jechuudha. Nu ajjeesanii reefka keenyallee fudhachuu nu dhorkan. Taaziyaallee teenya akka wal jajjabeessinuuf carraa nuuf hin kennine jarri kun. Akka itti himan hin qabdu. Tabaranaa sun baasu. Tanneen uummanni beelaa nyaachuuf dhufanii taa'u. Keessattuu hidhataan ganda keenyaa san. Kanummaati jedhee san hangaan irraa kafalu hin baradhu. Anis isarraa nu kafalu baadhe. Ani namaa miti. Oolee bula malee irraa hin baasa. Abdi gabbee ilaalimee maal tolaa shoqomsa? Ni ilaala. Maal barbaadde? Warra kee gadi jiran akkami? Jiran eenyu barbaadde? Abbaan kee faanii obboleeyyan kee faanii jiratanii waan tokko wanti fayyadee san dhufee ganda baay'een dhufee beektaa asuma dhiyeenya baay'een dhufee hojjetatanii oliin seenee ilaala kaa. Seenee. Akkam oltanii kam warri kun jirtu? Heeyboo. Maa jaallatanii hojjetan waan tani? Simbaraa. Heeyboo Simbaraa. Maal jette? Maal barbaadee dhufte? Walgee tokkotu jira beektaa samuunii kana barattoonni akka gara mana qorootaa deebiiniif jennee to'i manarra deemnee waamaa irraa barachuu qabdanii isinii gara akka manota deebataniif jennee dhufne. Walgahii? Walgahii? Taaziyaarra jirra amma hin dhaqamu. Jechaan ergamee tan dhufe beekteen. Aboo xaasaa afaan jallan taaziyaarra jirra amma hin dhaqamnu boo. Saboo nama deemsiin jaanii deemka addatee sirra lakkoofsa 10 akkasii barreessinu feeteewu wanurraa beenurraa harka nun balleessini. Dhugaanii lolaafin dhufne nagaa afan dhufe baadhoo kanatti natti neekamina maal taatanii. Aboo xaasaa afaan jallan garaa keessan doosin nurraa bees. Ani garuu qaama seeratti isin jecha nan deema garuu. Nan deema deemee na kunuun jiraadha garuu boroo dhufu qabdan dhugaa dhufu waan hin qaxxaamtu immoo. Sicha shibburruu san ta'e nagayaan asiin booto. Anuun dhiisu sila. Dokumentari filmiin akkuma argitan kana waan baay'ee isin adda baasee jireenya yaada ila galala qalbii deebisa waan iskiriinatti argitan xinnoo isin ibsuun barbaade na gochaa warri argitan sun hunda kan hojjete amaa'udha dabrisuma uummata Oromoo jechaadha. Isin galee miti kana malees barattoonni meeshaa caccabsan seeraaf dhiyaachuu isaanii oolu. Gidduu kana immoo shororkeessonni tokko tokko biskidaan irratti illee boombii darbanii turan. Bicha ummata wajjin qindaa'e malee poolisiin kophaa isaa waan gochuu danda'u qabu waan ta'eef jecha hojiiwwan shororkaatii fi farri nageenyaatiin qindaa'anii hojjetaman koominitiidhaan wajjin ta'uudhaan isinis hawaasni wajjin taanee akka itti dhaamsa isinii dabarsina. Ijoollee keessanillee gara mana barumsaa akka deebistan isin hubachiifna. Carraa isiniif kennina akka haasofsaniif namoonni tokko tokko gungumaa jirtu. Gungumuun kun sirrii miti. Waan yaaddan ol baafadha dubbadha. Waan achitti gungumuun nuti bilisatti waan barbaachisaatti wajjin haasofnee wal gaafannee walii deebisuu hin dandeenye isinii galaa birati. Addi bilisummaa uummata Oromoo badee jechaan turreessa isin. Badee ture akkamitti fakkaate ammoo tana haaraa dhalate OMN jedhan tokko abaa'oon isa amma addisiin isaa dhalate sii galee. Isheet immoo mee dubbadhu inni magaaltichi. Okay. Ani gaafiin kiyya kan duraa yeroo abaa'oon akkasitti nama qaqqabu. Yeroo viidiyooti argisiifnu sanee. Isin dhaabbattanii viidiyoo waraabaa. Turte moo? Isin jechuudha. Waraabaa turtan jechuudha. Yoo bira jiraattan maaliif hin dhoorkina? Mee wal qabsiisan isin deemsa. Dhiigommataatiin qoostuu miti. Filmii ta'uu hunda jeerii isin fakkaateensa. Zabana kana nama gowwoomsuun hin danda'amu. Namni hunduu dammaqee jira. Foon ummata alanfattanii dhiiga ummataatiin harkaan dhiqatina. Filmii animeeshiniitiinis nu gowwoomsuuf hin yaalina. Ilaa yaadawwan akkam ijoolleen asirraa kaasan kuni yaada miidiyaan alaasan kaasudha. Keessattuu namticha Jawaar jedhamu sana nam beekaan wajjin baranne elementarii kaasee wajjin baranne durii jedha namni kuni. Nam beeka kashlabee danne.
Jawaariin dhaggeeffatanii shawwadamina. Isin hojii barate jawaar xollaa ittiin baranne bara. Ilaati mucaa ilaalcha addaa qabda. Yaada kennaa kana laafi. Mee shamarranis irraa kennina tole. Yaaboo oppiidiyoon kun sila gowwaa ta'uu baate. Reetti teenya irraa dimokiraasii barachuu numa danda'a. Reen teenya yeroo halkanarraa isaan 12 taate ni marratti. Nagarsaa jechuusiiti. Mirgaa fi dirqama isaa sirriitti addaan baastee beeku. Duboo kan bineeldi afaan hin beekne mirgaa fi dirqama isaatiif falmatu gaafiin barattoota akka yakkaatti maal alama. Ijoollee teenya barnoota deebisaa eega jettan algaaziin mogaaziin baantan keessaa bu'uu qaban jedha. Ilaalcha addaa namoonni qabdan of sirreessaa ammas jennaan ilaalcha adda kun ilaalcha addaati beekadhaa. Tole tolti. Sirriya tobbaleettiin teenya re'eetu isinirra wayya. Ilaalcha addaa maal jechaa oolta? Yaada isinii wajji wal fakkaatu kennuudhaaf yoo ta'e as dhufuun maaliif barbaachisare namu akkuma ofitti yaada. Tole ammas shamarran keessaa yaadan qabnaa yaadan kamamoon daraan fudhan abbaa amantii isin qabna as keessaa Sheekh Hashim Faaniin jiru isaan isin dhageenya gara boodaatti carraa kaninaa fi hundaafuu mee dura shamarran kanaaf carraa kanin achi booda gara Sheekh Hashim isin dabarsina. Duraan dursee wanni niin deebisaa kan nu barbaade yaada darbamuu boombii ilaalchiseeti. Ji'a tokkoon dura masjiida Anwaaritti boombiin darbamuu dhageenyee ture. An akka nama tokkotti kaniin dhagee miidiyaa mooturaa. Namni tokko immoo mawlida yeroo kabajan akkana yogaa jaan dhageetiin jira. Warra mawlidan seeneetu darbee jaan dhugaa tokko kaniin isin hubachiisuu barbaadu nuti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam eenyumayyuu caalaa jaalan. Waggatti guyyaa tokko mitiin kan kabajnu yeroo guyyatti yoo xiqqaate si'a 5 ol yaadan. Jiruu teenya keessatti dagannee hin beeknu dagachuus hin feenu. Kanaaf jecha nuti namoota mawlida kabajan balaaleffachuuf jennee boombii ittiin darbinu. Maaliif jennaan islaaminaan nu dhorka. Nuti waan dogoggora jennee yaadnu itti himna malee hin dirqisiif. Mee gaafiin qaba. Obboleeyyiin keenya tokko akka waan nabi jaalatanitti ITVtti kan haasawan yeroo musliimoonni tiishartii fidaa akka ja'an uffatan hidhaman maaliif hin falmin. Walumaa galatti wanni niin jechuu barbaadu jaalalti nabii kan ibsamu waan isaan ajajan hojjetanii kan isaan irraa dhorkan lakkisuun. Qaama mootummaa wanniin dabarsuu barbaadu. Garaagarummaa hawaasa musliimaa jidduutti uumuudhaan umrii dheereeffachuun tooftaa yeroon itti dabaree fi dulloomte natti fakkaata. Kanaaf nurraa dhaaba. Kanaa ol yoon haasa'e halkan manatti waan naa dhuftaniif nagaa asumatti hin dhaaba galatoo. Egaa nuti waan akkasiin beeknu kun yaada dogoggoraatii fi yaada farra nageenyaa kaasanidha. Eenyumtuu yaada isaa ifaaf bilisatti ibsachuu hin danda'a. Hundaafuu kanis kan waan sana saasaa jiru nuti otoo hin ta'in Haji Xaafaa Obbo Shamsuu fa'aa isaanii kun warra hooggantoota masgiidaan warfaadha malee qaama mootummaa miti. Kanaaf isaan isin ni caalaa beektu musliimtonni soo an kana irratti waan baay'ee jechuun barbaadu inni haa gara abbaa amantiitti isin dabarsina amma Sheekh Hashim immoo maal jedhu isaan irraa yaada isaanii fuuneeti walgee keenya irraa fin xumurraa itti fufin isaanii qabna walgee samooni kanaas itti fufna. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maqaan kiyya Sheekh Hashimin jaama. Anilleen sheekan hedduun na dura jira. Carraa eeganaaf kan tanniin dubbadha. Maqaan kiyya Sheekh Hashimin jaama. Imaam masjiida Nasiirraa akka abbaa amantii tokkotti badii malee dhiiga namaa dhangalaasuun cubbuudha. Barattoonni kun harka qullaadha kabahan. Gaabii isaanii deebisuu qabda. Hanganaan dubbadhu ni ga'a. Tole Sheekh Hashim hin galatoomfannaa abbootiin amantii hin jirtu ispeeshaalii abbootii amantii hin barbaanne guyyaa biraattis walgahii boodas kan isin dubbisnu ta'a hundaafuu walgahii keenya irratti waan argamtaniif isin galatoomfannaa ammas taanaan haadha abbaa wanni hubachiisuu barbaannu ijoolleen akka jira mana barnootaa deebi'an hubachiisuu qabdan qormaanni biyyoolessaatiif foormii guutuun dhiyaatee jira keessattuu warri intaransii fi maatiriikii fudhattan foormii nu darbeettanii kan gaabbiin foormii keessan guutuu qabdan ETVdhaanis dhaamsa kana hin dabarsina adda addaa hin baafna miidiyaa biyyoolessaa hordofaa miidiyaa tokko kan shoroo keessaadha of eegaa isiniin jenna galatooma. Borana eega kale kasi wal mare nemi TV Oromia waan bira ema eega waan bira odisa eega me facho takati nu bana ni lalla alla la timbali gurano kum da timbali dai kuma murasa lalla ko itara ka firra da genya osme itara ka ofsos
Haya gaagee tattibaniga na'aasuudhaaf deemta. daawwattoota TV Oromiyaa attamoltan maqaan kiyya garaan bulaa dantaan jedhama oduu saatii kanaaf qabnu isinitti himna. Kaleessa aanaa gursum akkasumas aanaa Harargee baa tokko keessatti namoonni hiriira nagaa bahaa jiran akka hiriira shororkaa akka ta'e himanii jiran. Oduu kana wajjin wal qabatan aanawwan adda addaa hunda keessattuu farreen nageenyaatiin kaka'anii waan ba'aniif barattootaaf meeshaawwan caccabanii fi akkasumas qaaman farra nageenyaa ta'aniin qaamota nageenya kabachiisuudhaaf ba'anitti dhugaasni akka banamellee hubachuun danda'amee jira. Itti gaafatamaan ministeera kominikeeshinii obbo Geetaachoo Raddaa akka himanitti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii boonsaa namoota kanarra fudhachuullee himanii jiran. Mee dhaggeeffattoota keenya namoota walga'iirratti hirmaatanii ibsa jennuu baafatan keessaa tokko isiniif dhiyeessina. Duraan dursee aadde Aminaa Qondoo akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Ana gaazexeenya. Galatoom. Laalaan akka kiyyatti mana barumsaa dhufanii qabeenya hawaasaatii fi qabeenya mana barumsaa barbadeessuu fi balleessuun hojiiwwan farreen nageenyaati. Kanumaafuu rooba Ameerikaa roobuuf nuti asitti harka shamshaa asirra hin qabu ni balaaleeffan. Jechi nagaan ta'anii ijoollee teenya balatti afeeru jiran ibiddatti afeeru jiran kanumaafuu mootummaan jala deemee qoratee ijoollee tana seeraaf nu dhiyeessu qabaan ja'a. Aadde Aminaan ammas dabaluudhaan namoonni qabeenya mootaa barbadeessan kun seeraaf dhiyaachuu malittis abbootii fi haadha isaanis gaafatamuu qaban akkasumas jara kana hordofee seerri tarkaanfii barbaachisaa ta'e kan fudhachuu qabuu fi namoonni qabeenya mootaa barbadeessan kun akka adabamuu qaban qabeenya uummataa mancees akka kafaluu qaban Aadde Aminaan dabaluudhaan himanii jiran. Kana malees namoota gaafatan walga'iirratti argaman keessaa Aadde Ruqiyaanis yaadatti aanu kan nuuf kennanii jiru. Mee obboleessa tunfaa walga'iirra jirbi kana manumatti irraa waraaban malee waan barcaatti kannanii tun ilmoo waan qabduun fakkaattu. Lakki qabaachuullee ni malti. Maallaqaan sammuu masheessan na fakkaata. Lakki tuni tikhree hojii waliin dhufeenya qabdiin jaartii fi tikhree ta'uu hin dhabu. Mee boosoo galeetti deetaan isii dhageeffannaa takka dhufte. Ani ganda misraa raddaan urguree irraa hin dhufe. Dirqamneeti bahe. Wanni nu dirqisiise laal teenya barnoota dhabuu kanaatu nuun ta'in. Kanaaf nageenyi bu'ee ijoolleen teenya tan barumsa irraa harcaate hundi cuftii akka barnootatti deebitu feena. Nageenya feena nuti. Kana yaadni koo. Namoonni adda addaarraa dhufan baay'ee ta'anillee hanqina yeroodhaa kan ka'eef yaada isaanii isinii dhiyeessuu hin dandeenye qophii addaa sagantaa keenya duubooda kan isiniif dhiyeessan ta'u garaarumaan isin yaadachiif. Haala dhageesse hay laal dirqamnee baanee itti bar wayi rabbii isaa xelee gaaboo editillee firraan godhanii barga uummanni sidiban. Durraa cufsisii hin jenne ammaan duraa garuma na gubuuf nabbante. Drama haala wayitaawaa kana gubbata obboleewwan keenya qindeessanii hojjetanii nuuf erganiif rabbiin jazaa isaanii akka kafalu. Asa Allah ergaa bareedaaf jajjabaa qabatee diraamaa nuuf dhiyaateedha. Hedduun keessan ergaa jajjabaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Kanatti aansuudhaan qophiin kennaa qophii keessummaati. Keessummaan keenya beekaa seeraa fi akkasumas itti gaafatamaa paartii Koongirees Federaalist Oromoo akka guutuu idila addunyaatti obbo Nageessaa Oddoo Duubee wajjin haala wayitaawaa irratti turtii wajjin taasifne qabna. Gama sagantaa keenya taanutti osoo isin hin ceesisiniin dura beeksisa raadiyoo daandii haqaa kana isin haa dhageessifnu. Radio Dandi Haga, Radio Dandi Haga, Radio Dandi Haga, Radio Dandi Haga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jarraa kanatti hawaasni keenya kan umrii kutaa kamuu keessatti argamu to'annoo miidiyaa jala ooleera. Lammiin kutaa umrii kamuu keessatti argamu miidiyaa gubbatti hirkattoota tahee mul'atama. Miidiyaan ilma namaaf fedhii bu'uuraa kan jedhaman kan akka uffataa fi manatti barbaachisaa taheera. Hawaasni miidiyaadhaan humna jabaa qabu addunyaa konkolachiisaaf hawaasa bitaa jira. Qabatama kanaan miidiyaa ifii qabaachuun yookaan uumuun akkaan barbaachisaa ta'uun isaa shakkii hin qabu. Dammaqiinsa sammuu hawaasaa gama fooyyessuun odeeffannoo madaalawaaf dhugaaf miidiyaa ifii kan beekumsa oomishu jiraachuun isaa murteessaadha. Ololoota miidiyaa abbummaan isaanii kan biroo ta'aniin
dhaadheeffamaniif ergaawwan sobaa ifirraa ittisuuf sirreessuu keessatti miidiyaan ga'ee fi isaadhaa qaba. Bu'uuruma kanaan raadiyoon daandii haqaa yaada koree keenyaaf akkasumas aalimootaaf obboleewwan keenyan eegi hundeeffamtee gama hawaasa isheetti tamsaa'uu eegaltee jalqabee hanqina odeeffannoo hawaasa musliima gidduutti jiru hamma dandeettii isheetiin gootuudhaaf yaalii barbaachisu hunda taasisaa argamti. Raadahaan roorroo hawaasaa irratti kallattiilee adda addaatiin aggaamamaa jiru hordofaa hawaasa bal'aaf saaxilaa turtee jirti. Raadiyoon daandii haqaa toora sabaa hima hawaasaaf dhaqqabuun malutti hunda sagantaa ishee tamsaasaa turteetti. Raadahaan hawaasni aqiidaa qulqulluu isaa akka beekuuf aqiidaa irratti xiyyeeffattee barnoota aqiidaa qulqulluu kennaa turtee jirti. Raadiyoon daandii haqaa hojiiwwan hojjetaa jirtuun dabalata hojiiwwan biroos hojjechuuf karoora baafattee raawwii isaaniif socho'aa argamti. Hojiiwwan raadiyoon daandii haqaa hojjetan itti fufaansa akka qabaataniif hojiiwwan karoorfaman akka gama lafatti bu'aniif kana caala hawaasa tajaajiluu akka danda'amu deeggarsi hunda keessanii ishee barbaachisa. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa bal'aati. Raadahaan kiyya keet kan keenya hundaati. Kun ta'uu isaatiin hawaasni muslimaa hunduu raadiyoo daandii haqaa cinaa akka dhaabbatuuf deeggarsa barbaachisu akka taasisu waamicha keenya dabarsina. Raadahaa gargaaruun hanqina odeeffannoo hawaasa keenya gidduutti jiru cufuuf yaalii taasifamu haa deeggarru. Raadahaa gargaaruun baadiyyaa adda addaa keessatti sababa diinitiif obboleewwan keenya roorrifamaa jiraniif sagalee haa taanu. Raadahaa gargaaruun hawaasni aqiidaa qulqulluu aqiidaa jallataarraa akka of eeguuf yaalii taasifamu haa deeggarru. Raadiyoo daandii haqaa gargaaruun qabsoo hawaasa muslimaa haa deeggarru. Raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa. Raadiyoo daandii haqaa kan gargaaruu barbaadan teessoowwan armaan gadiitiin akka nu argachuu dandeettan isiniif ibsina. Biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 53626658 maqaan abbaa biyyaa. Magaalaa Riyaad lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 5166425 maqaan Abu Abbaar. Magaalaa Jiddaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 55311978 maqaan Hayaat Muhammad. Magaalaa Al-Qasiim lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 55488129 maqaa Fatiyaa Umar. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa dabalataa Duwwaa 5 maqaa Zamzam Heeyi. Magaalaa Dammaam lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 533131 maqaa Alimmaa Jamaal Alii. Magaalaa Jiizaan lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 536345 maqaa Zaharaa Imaam. Oman lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 96897686351 maqaan Raabiyaa Muhammad. Biyya Kwaatar lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 97474 maqaa Abu Abdallah Hamzaa. Kuwait lakkoofsi bilbilaa 9878 Duwwaa yookaan 525743 maqaan Fooziyaa Zaakir. United Arab Emirates Sharjaa fi naannawa ishee lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 5 maqaan Abla Umar.
teessoowwan biyyoota fi magaalota biroo akkuma irratti hojjannee xumurreen isin beeksifna. Jaalleewwan keenya paayipaalii fayyadamtan haala salphaa ta'een websaayitii keenya kan raadiyoo daandii haqaa www.dandihaqaa.net gubbatti gumaacha keessan nuuf dhaqqabsuu ni dandeessu. Raadiyoo daandii haqaa tumsuun hawaasa keessaniif sagalee tahaa. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa. Raadiyoon daandii haqaa, raadiyoo haqaa dhaabbatti qabsoo hoytu qabsoo dhugaa rabbuuramte miidiyaa hawaasa bal'aa ibsituu dukkana wallaala. Raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa guyyaa arbiyaa yookaan guyyaa roobii isiniif tamsaatudha. Akkuma beekamu biyyattiin keenya qaamota mootummaa abbaa irree wayyaaneedhaan tarkaanfiin seeranaa barattoota gaafii mirgaa gaafatan hawaasa gaafii mirgaa gaafatan irratti cafaqii ajjeecha gaggeessaa aga jalqabanii baatii sadaasa namoonni lakkoofsaan lubbuun isaanii 140 ol tahan akka isaan galaafataman yookaan wareegaman maddoonni kallattii adda baasaa jiru. Haala kana immoo hordofee yeroo ammaa kana dhaabni dhaadiyoon yookaan oppidiyoodhaan ibsa koree giddugaleessaa guyyaa kaleessa baasaniitu jira. Lubbuun namoota hammana eegi du'een booda ibsi isaan baasan maal fakkaata waan jedhu irratti ibsi isaanis yeroo ammaa kanatti barbaachisaadha. Hawaasa biratti immoo fudhatama qabamoo ibsi isaanii kunis kanaan dura akka tureetti bara 2006 2007 2006 irratti abbaduulan maaster pilaaniin dhaabbata jira waan inni jedhetu jira. Dabalataan immoo warroottan TPLF ይፈጸማል ጀቻ ወሮታን አካ አባይ ጻዬ ዳዳታ ቱራኒ ዋን ከና ወልቀብሲሰሜ ቤካን ሴራ ኦቦነጌሳ ኦዶዱቢ አከስመስ ittigafatama dhaaba OFEC Oromoo Federalist Congress akka idil addunyatti ittigafatama kan ta'an obbo Nageessaa Oddoo Duubee wajjiidhaan turtii gabaabduu taasifna. Nu wajjiin tura qaba obbo Nageessaa simanna. Obbo Nageessaa yooyyaa qabadha nageenyi isin badhaadha keessa badhaadha akkam jirtan? Dansa galata rabbi. Baga jiraattan obbo Nageessaa umrii dheeradhaamee haala amma deemaa jiru kanaadhaan guyyaa kaleessa ibsaa warri argitee dhaadiyoo baase kanattu jira. Sochii guutuu silaaftuu isinii tuquun hin barbaachisu. Mee ibsi guyyaa kaleessa bahe akkamitti argitan akkamitti hubattan murteessaadha moo ibsi kun yeroo isaa kan eeggateedha moo ibsi kun dhaadiyoon baasuun isaa kun akkamiin argitan? Ibsi kun ibsa yeroo isaa eeggatee mootii ibsi kun sila qabaluu qabu gaafuma qaraa gaafa uummanni mormee maaster pilaanii kan waggaa dura mormee yeroo saniitti nama 75 ajjeesaniitu agartee uummata akkasitti gaccabsanii achiin duuba ammoo yeroo sanitti hin dhiifnaa uummata marachiifna malee akkanaan ittiin deemnu pilaaniin hin hafa jedhanii dubbatanii akkumaan uummata qabbaneessanii ka'anii ammoo achi asitti keessattuu Abbaay Tsahaayee namichi jedhamu ministeera dhimma federaalaa ture duratti amma gorsaa muummicha ministeeraa gabbaahee irraawwachiifnaa nama waan kana morma qorsa qonnaa fi liqinnaas gabbaallen jedhee dhaadatee ture jechuudha. Irraawwachiifna waan jedha raawwachiisuuf yeroo isaan itti deemaa jiranutti mormiin kun ka'ee jennaan ganama baay'ee fixan. Namni 140 ofishaalii jedhamu malee miidiyaaleen hunduu amma 140 himaa jiru. Gara nama 200 jedha gabaasi karaa adda addaa. Namoota ganaa fixanii namoota hedduu 1,500 dabree jira. Namoonni isaan madeessanii namoota ammoo 10,000 lakkaa'amu. Gara 30,000tti haa hidhan. Kan ammoo koongiresii federaalistii 4,600 ture dhiyoo kanatti gabaasni qabu. Namoota hagana miidhaa guddaa hagana eegala qabsiisaniin duubatti yeroo kanatti ibsa akkanaa baasnee jirre jechuun isaanii dhugumattuu gama tokkoon qaanii guddoodha.
gama biraatiin garuu injifannoo uummataa argisiisa. Uummanni dhagartee dirqisiisee dhiiga fiitiin sochii godheen uummanni dirqisiisee gara kanas fidee kan jedhu gama tokkooni. Gama biraatiin immoo dhaabbatni dimokiraatota uummata Oromoo uummatuma waliin arrafamaa ture. Tigreen yookiin immoo warri TPLF gabbahee warra kana arrabsaa ture. Isinuyyuu tokko dhiphoon isin keessa jiranii akkana gootanii isinuu dhiphootaa bulchiinsa gaarii dhabee uummanni jedhanii waan adda addaa jechaa isaanillee arrabsaa turanii isaanuu jaallatanii hin fudhanne qarallee ammallee fedhii fiitiin waan kana mormuuf dandeettiillee aangoollee ittiin qabamu jechuudha. Kanaafuu murtiin amma isaan fudhatan kun yoo tokko uummatuma qabbanneessinaati murtii kana baasa jedhanii eeyyamaniif malee kanaan dura iyyuu mormaa turan isaanuu mormaa turan. Gama biraatiin gaafin kun gaafii uummata tokko isaan jedhanii isaanuu arrabsaa turan miidiyaa adda addaatiin gabaanii miidiyaan akka FM duulatti banaa ture. Dhiphoota OPDO keessa jirtutti akkana godhaa jedhanii OPDO iyyuu arrabsaatiin xiqqeessaatiin turanii amma garuu dhagartee sochiin uummataa munyuuqi uummataa kun isaanirra haga isaan dhagartee to'atuu danda'anu ala itti bahee muddamanii jennaan kana OPDO'n akkasiin waan kana baasu ibsa kana baasu godhan malee waan isaan jaallatanii miti. Ibsa kana keessa waan sadi jira. Tokko maaster pilaanii haqnee jirra. Lama labsii magaalotaa labsii dhagartee bulchiinsa magaalotaatti wal qabatee baay'isanillee keessa deemallaa. Sadeessoon ammoo faayidaa uummanni Oromoo magaala Finfinnee irraa qabu hin kabachiisna sanillee irratti hojjannaa jedhanii waan kana sadan baasanii faayidaan akka uummanni Oromoo magaala Finfinnee irraa qabu waggaa 20 wayii heerara teessisanii garuu haga ammaa labsii tokko adoo ittiin baasin manuma barnoota tokkollee uummanni Oromoo magaala Finfinnee keessa afaan ofiitiin akka ijoolmaaniif ni barsiifatu. Hin eeyyamne lammiin biyya alaatuu hin baratti mana barnootaa achi keessa public schoolii kan mootummaan naannoo Oromiyaa fandi godhuyyuu achi keessa Finfinnee keessa banuu hin danda'amne haga ammaa ka dhoowwe OPDO'n fedhuu dhabdeetiin hin dhoowwan aangoon qabdu isaanuu hin cuuccessan. Isaanuyyuu bilisummaatti isaan barbaachisa. Isaanuu bilisummaa hin qabanu. Sochii uummataa kanattu haga kanaa akka isaan hafuura baafatan godhe ibsa kanaa akka isaan baasan. Tigreen itti wayyoofte malee isaanuu hin danda'an. Isaanuu aangoo hin qaban. Ibsi kun ibsa kijibaan adoo kana ta'uu baatee kanaa dhufu ture. Ammoo itti aanee akka yaada kiyyaa fixadhu naa eeyyamtee ibsuma kana wal qabatee wanni an jechuu fedhu. Ammaan sana eega gaafin sun gaafii uummataa ta'uu fudhatan. Eega gaafin sun gaafii uummataati jedhan. Eega gaafin gaafii sirriiti jedhan. Eega durii gaafii shororkeessaa jedhaa turan. Duraan gaafii dhiphootaa jedhaa turan. Duraan warri waan kanaan deemu sheerana jedhaa turan. Agaggaachina hin ajjeesna. Qorsa qonnaaf jedhaa dhaadachaa turan. Eega gaafin sun gaafii uummataa gaafii sirrii ta'uu mirkaneeffatan. Namoota sababa gaafii kanaa hidhaman. Biyya san keessa jiru hidhamaa siyaasaa maraa gadhiisuu qaban. Namoonni itti gaafatama guutaa fudhatuu qaba mootummaan kun ijjeechaa raawwate miidhaa qaamarra geessise qabeenya badee waan sababa sochii kanaa sababa gaafii kanaa raawwatame balleessaa badii raawwatame maraa itti gaafatama fudhatuu qaba uummata dhiifama gaafachuu qaba warra nama ajjeese seera dhiyeessisiisuu qaba warra nama ajjeese ka rasaasa dhukaase qofa doo hin ta'in ka ajaje martinuu seera dhiyaatee seeraan gaafatamuu qaba kana godhuuf ammoo ajaja dogongoraa ka dabarsan ka uummata tuffatan ka uummata sheexana jedhanii arrabsan isaan aangoo gadhiisuu qaban seeraaf dhiyaachuu qaban inni kun bifa kanaan deemuu qabaa jechuudha. Obbo Nageessa hedduu galatooma akka gaariitti ibsa bareedaa dhugumatti kennitanii mee obbo Nageessa jarri tun eegi taayitaa master plaanii kanallee dhaabuu hin dandeette dhuguma haqiiqan dhugaan argisiisu akkasiin argitanii waan kana dhaabsisuu yoo miti dubbachuuf iyyuu hayyamarraa argatanii dhugaadha. Wanni kana calaqqisiisu kaleessa akkas jedhanii ibsa baasanii hardhalle kun Oromiyaa keessatti namni ajjeefamaa jira. Hardhalle Oromiyaa keessatti dhukaasa uummata irratti bananii namni akka reenfa nama saatuu nawwaa godhamaa jira. Barattoonni bakka hunda cafaqamaa jiranii. Wanni kun maal argisiisa? Ammallee kun hiriira nagaa uummanni gaala Shaashamannee gaafate federaalli dhorkaa jira. Yeroo biyyattiin ammallee federaaladhaan hoogganamaa jirtutti Oromiyaan harka isaanii keessa hin jirre kanatti ibsi isaanii kun bakka takkallee akka hin dhaqqabne uummataaf ifa galaadha. Qabsoon uummata yeroo ammaa kanatti qabsoo maaster pilaanii dhaabsisuuti moo kallattii isa jijjiiratee dhiiga lammii isaa dhangala'eedhaaf qabsaa'uu deemutti.
dabalataa warri kun wal qabsiisati dhugumatti ma dhiifama gaafatanii ummata kanaaf warra hidhame hiikuu haamilee kanan qabanii akka kanaan dura beektanirraati mootummoota abbaa irree kanarraa. Akka mootummoonni abbaa irree takkuma ayyuu dhagatee uummataa dhugaa kennanii fedhii uummataa guutanii hin beekanu ammallee san godhuuf hin deemanu ganama kanallee gaafii sana fakkaatu namni wayii na gaafatee ture warruma biyya kanaa keessaati. Mee akkami kun mootummaan maaster pilaanii dhiisee waan jedhu gaa uummataa gaafii maaster pilaanii qofaa miti maaster pilaaniin gaafii takka hafeetu malee uummanni ofiin of bulchuu fedha. Kanumaan wal qabatee humnoonni federaal poolisii illee ta'ee humni waraanaa Oromiyaa har'aan sana bulchaa jiru keessa deemee nama ajjeesaa jiru Oromiyaa gadhiisee bahuu qaba. Tullee waan tokko kana dabalamee ammoo mirgi hiriira bahuu ajjeechaan dhaabatuu qaba. Hidhaan dhaabatuu qaba. Mirgi hiriira bahuu kabajamuu qaba. Wanni uummanni gaafataa jiru iyyuu guddaan kana. Uummanni bilisummaa fedha. Uummanni mirgi akka kabajamuuf fedha. Uummanni ofiin of bulchuu fedha. Uummanni nama filateen buluu fedha. Filannoo saamanii turan. Sababa isaan filannoo saaman waan kanatti ukkaamamee amma dhufe. Kanaafuu akkuma duraan siin jedhe uummata hidhan guutumaa guutuu gadhiisuu qaban. Uummati ajjeesa warri ammoo nama ajjeesa seeraa dhiyaatuu qaba. Mootummaan guutummaa guutuutti itti gaafatamummaa fudhatee uummata dhiifama gaafattee aangoorraa bu'uu qaba. Keessattuu mootummaan caffeen diigamee filannoon haaraa geggeeffamuu qaba. Mirgi hiriira bahuu, mirgi mormuu kabajamuu qaba guutumaa guutuutti. Wanni kun yoo hin ta'in uummanni keenya beelaan miidhamaa jira, hiyyummaan miidhamaa jira, hojii dhabdummaan miidhamaa jira. Biyya san keessa walqixxummaa dhabanii diinagdeen miidhamaa jira, siyaasaan miidhamaa jira, bilisummaa dhabuun miidhamaa jira, mirga dubbachuu dhabuun miidhamaa jira, seeraliizii jedhanii lafa dhabuun miidhamaa jira. Waan kana cufatti irra jira waan ta'eef mootummaa isii barbaadu bakka isa bu'u filannoo sirrii gaggeeffamee filannoo sirrii fi bilisaa gaggeeffamee haga kun mirkanaa'uun walqixxummaa amantii dhabuun agartee bilisummaa amantii dhabuun miidhamaa jira. Waan tokko lama jedhanuu batu waan gadi hin dhiyaanne rakkoo gadi hin dhiyaanne keessa jira. Uummanni keenya dimokiraatiin dhugaa mirkanaa'ee fi ummaa ofii barbaaduun ofii haga bulchutti gaafiin kun dhaabatullee hin danda'u. Gaafii maaster pilaanii jedhamee waan xiqqoo hagasirra dhaabataatii mootii gaafii guddoo uummanni hin nuffee uummanni obsee dadhabee uggee dadhabee nurraa bu'aa jedhu jira. Ammaan sanallee yoo uummata dhiifama gaafatanii karaa agartee ifii gabbu'anii balleessanii fi seera dhiyaatanii kaanillee dhiyeessanii dhiyaatan malee dubbiin tun gara duuba deebi'uu hin dandeettu. Marsi namoota ajjeesaniif eenyutu itti gaafatama? Isaantu itti gaafatama jechuudha. Maaliif gaafii sirrii gaafii uummataa didanii gara ajjeechaa ka deeman isaanii ammaan sanaayyuu ajjeechaa dhaabaa hin jiranu mirga uummataa kennaa hin jiran waan ta'eef furmaati dhumaa warri kun of sirreessuu hin danda'u waan ta'eef aangoorraa isaan buusanii mootummaa uummataa ijaaruudha biyya san keessatti. Obbo Nageessaa akkuma argitan kana dhumarratti wanni isinii tuquu barbaannu kunoo tokkummaa isaan qabsoon inni gaggeessi kun bu'aalee hedduu argamsiisee jira. Yeroo ammaa kanatti mootummaan kun aginni keessi isaa hiddi isaa argitee cicciramee burkutaa'ee argisiisa. Rifuun inni qabu tarkaanfiin inni fudhataa jiru kun kaannee argisiisu. Tokkummaan uummata kun qabsoon uummata kun isa rifachiisu argisiisa. Uummanni keenyam kallatti hundaan kutaaleen Oromiyaa hunduu akka miidhan wanta kan wal faana finniinsanii osoo walirratti hin ilaalin bakka tokko barattoonni illee yuunivarsiitonni adda addaa ka Oromiyaa keessatti argamanullee wal dhagaanii akkamiin qabsoo kan itti finniinsuu qaban. Gama biraan immoo walitti bu'iinsa gosaaf gosa uumuudhaan walitti bu'iinsa amantii uumuudhaan akkasumas sabaaf sablammiilee gudduutti dhiyeenya kanatti kunoo akka warri isaa dubbataa jiranitti biyya Oromiyaa keessatti warri bi'eedaniif opidiyoo waliin ta'uudhaan sabaaf saba walitti buusuudhaan qabsoo kan mata duree jijjiirsuudhaaf irratti hojjetaa jiran uummata keenya kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti jiran kataanii qabsoo irratti alaa jiran maal dhaamtaniif warri amma argitee walitti unkuruuf sochii isaan deemaa jiran kanaaf walumaa galatti wanni isaan dhuma irratti dhaamtan. Mootummaan abbaa irree kun waggoota 20 wayii aangoorra dhufeef saboota walitti buusuudhaan wal shakkisiisuudhaan akka isaan wal shakkan akka isaan agartee walitti bu'an gochuudhaan kompitishinii isaan jidduu jiruun wal dhaba isaan jidduu jiruun fayyadamee aangoorra ture jechuudha. Ammallee tooftaa sani dhiifne tooftuma sanitti fayyadamuuf deema. Uummanni keenya bilisummaa barbaachisa, walqixxummaa barbaachisa, guddina barbaachisa malee wal dhabuu womaa isaa hin godhu.
sabaa walitti bu'uu hin barbaachisu rakkoon hiddi rakkoo maddi rakkoo sanaa mootummaa kana waan ta'eef ka walqixxummaa amantii kabajuu dhiisee bilisummaa amantii keessa galillee mootummaa kana ka saboota walqixxummaa sabaa diigulleen isa ka deemokiraasii nu dhooggelleen isa ka humnaan nu qabee diinagdeellee saamaa jiru ka koraa fi malaammaltummaadhaan biyya san hiyyoomsaa jiru isa beelli amma deemu kulleen poolisii dogongoraa inni qabatee irraa ka'ee ka dhufe kanaafuu uummanni kee xiyyeeffannaa isaa mootummaa saniin mootummaa callaa irratti akka godhatu dhaamuu barbaada. Gama biraatiin uummanni keenya akkuma kanaan dura indoominaan sochii jiru agartee yoo inni miidiyaalee saatalaayitii irraa buusu karaa feesbuukiitiin karaa adda addaatiin wal hordofee walitti qindaa'ee wal faana ka'uu qaba. Naannoleen har'a hin ta'in seenaa kana keessaa hafanii jiru kana of quba qabaachuu qaban. Seenaa keessaa hafuu hin qabamu. Har'aan sana yerraa mootummaa abbaa irree naannoon bakka maraname walii galee wal bira dhaabatu. Warri keessaa hafu seenaa keessaa hafuu jira. Mootummaa kufuufiis isaa hin hafu. Addunyaa kanarratti mootummaan adoon kufin hafee hin jiru. Mootummaan kamuu hin uumatu. Akkuma ilmi namaa du'u kana mootummaan kufa waan ta'eef qaama seenaa kanaa ta'a jechuun ni barbaada. Qaama seenaa kanaa haa ta'anu itti haa hirmaatanu. Yoo har'a qaama seenaa kanaa hin taane namni muraasi callaan naannoon muraasi callaan yoo itti hirmaatee itti du'utee egerillee waan gaarii miti. Kanaafuu wal bira dhaabbatee jirtan uummanni naannoo fiitiin namu rakkoon adda addaa irra geessee jira. Albuuda irraa saamanu jira. Kantalanii irraa saaman, warqii irraa saaman, bu'aa tokko keessan argin, karaa hin jaarreef, mana barnootaa hin jaarreef, barnoonni manni fayyaa qulqullina hin qabne, rakkoo adda addaa keessa jiru uummanni keenya caccabsee rafuu jira. Rafuu hin qabu. Rakkoo naannoo fi kaasee falmachuu qaba. Agartee yeroo addee cufaa uummanni ka'eeru kanas yeroo addee cufaa uummanni isa ciiqu yeroo kana yeroo gaafii gaafatamuu qabu yeroo kana waan ta'eef uummanni bakka cufaa gaafii naannoo fi gaafii rakkoo fi qabatee ka'ee mootummaa kana dura dhaabachuu agartee mirga fi kabachisiisuu qabaa dhaamsa jedhu qaba. Obbo Nageessa hedduu galatooma yeroo keessan nuuf kennu keessaniin mi amma wanni amma osoo isin hin gaafatin bira darbuun barbaanne namni Oromoo Federaalist Congress ka biyya keessa jiru ka miseensi keessan lakkoofsaan baay'ee ta'e hidhame ka as buuteen isa wallaalame hedduudha yeroo ammaa kanatti mana hidhaa keessa jiran Obbo Baqqalaa Garbaa Dajanee Xaafaa hedduun isaanii mana hidhaa keessa jiran mana murtii dhiyaatanii jiru Obbo Baqqalaa Nagaafaa maal keessa jiran sodaachisa hedduu keessa akka turan kanaan durallee gabaasaa turre wal quba qabdanii maaltu deema jira. Galatoom Obbo Baqqalaa Nagaa haga ammaa manatti hidhamanii jiranii manaan bahanii hidhaa manaa jala jiranii Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ammoo mana murtii dhiyeessanii jiranii amma guyyaa isaa akka guyyaa Itoophiyaatiin natti himanii akka Awurooppaatiin sitti himuu hin danda'u dhiyeessanii hegerii torbaan dhufu keessa beellama qabanii himannaa isaan dhiyeessan himannaa sobaa akka ta'e hin beekama kanaan duraa beennu manni murtee hin jiru biyya san keessa institushiniin bilisa taate takkaallee dhaabbanni bilisa ta'e tokkochillee hin jiru wanni hunduu waan sobaati kanaafuu akkuma ati jettee miseensota nama jettuu hidhamee jira madraki dhiyoo kana ibsa baasee jira dhimma kanarratti hooggantoonni callaan gara nama 12 listii baasee jira keessattuu warri sadarkaa koree giddugaleessaa jiru sentis 70 ol hidhamanii jiru maayikelaa callaa nama 550 oli jira. Kanaafuu uummanni keenya gabbaa akka mara uummanni ala kana jirullee bira haa dhaabatu faayinaanshaalitti haa gargaaru karaa dippiloomaasiitiin bakka jirutti haa iyyannu iyyanni keenya bu'aa buusaa jira yeroo uummanni hirmataa jiru kanatti yeroo uummanni mirga fiitiif falmatu kana wanni ati iyyattu namni gurra qabaa si dhaga yeroo kana maa wayyi jettan falli maan jettan jedhee nama gaafata warri abdii kulleen kanaafuu yeroo kanatti socho'uun yeroo kana iyyachuun baay'ee barbaachisaa uummanni bakka jiru haa iyyatu. karaa warri ko Facebook Twitter fayyadam duula keessan jabeessa itti fuufa jechuu barbaada kanaafuu financial waan dandeenyen cufaanu bira qabachuu qabnaa dhugaa dubbachuun Koongireesiin Federaalistii Oromoo bara kanatti seenaa guddaa hojjetee jira seenaa hanga ammaa Oromoo keessatti hin hojjetin hooggantoonni Oromoo of kennanii hidhaaf of kennanii du'aaf of kennanii seenaa Oromoo keessatti kan jalqabaati ani gudduma ittiin boosee jira horaa bulaa jechuun ni barbaada. Wanni kun cimin nama le addunyaa seenaa addunyaa keessa qabeessam hoogganaan ifi kennee yoo jedhe qofa sabni faana hiriiree agartee sabilleen if kenna yoo hoogganaan of kennee jedhe foloo'eelleen if kenna kanaafuu hooggantoonni Oromoo OFC Oromoo jechuu dandeenya yeroo ammaatiin of kennanii haala sanii hidhaaf ajjeechaaf kamuufuu of kennan dura ba'anii deemuun isaanii kun seenaa guddaa hojjetaniiru ittiin boonnaa horaa bulaa jechuun ni barbaada dhugumattuu. Kun isa jalqabaati kanaafuu isaan kana bira dhaabachuu qabna karaa maraanuu
hooggantoota keenya jennee faana buunee waan dandeenyu cufaan gargaaruu qabna. Dhaamsa kana uummata keenyaa qaba. Tole obbo Nageessaa Oddoo Duubee hedduu galatoomaa bulaa deebana yeroo birallee akka wal arginu abdii guddaa qabna. Ayyaatilleen horii bulii deeban. Tole nagayaatti. Ilaahi suma dandayaani ni beeyta didibdee nu jirtu qaysaani hidiin wal'aani tana nasriidhaani. Ilaahi suma dandayaani ni beeyta didibdee nu jirtu qaysaani hidiin wal'aani tana nasriidhaani. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaa keenya guyyaa har'aa osoo hin goolabiniin dura mata dureewwan oduu isin haa dhageessifnu. Obboleewwan keenya galmee Eeliyaas Kadir jalatti himataman manni murtee badii itti dabarse guyyaa wiixataa mana murtii kaangaaroo mootummaa kan dhiyaatanii fi manni murtii salphisaa adabbii nama sadii ilaalee hin jiru soba jedhuun lama jijjiiramaa amajjii 10 akka inni kenne beekame. Musliimoonni galmee himannaa Nabiyyuu Israa'el jalatti himataman 7 murteef amajjii 16 beellamaman. Hawaasni musliimaa magaalaa Shaashamannee hidhamtoota magaalaa Kofolee ziyaaran. Mormiin duraarraa dhimma maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi sababa sanaan qonnaan bultoonni Oromoon naannawa sanii fi naannawa magaalaalee biroo irraa buqqifamuu hin qabu jechuun mormuu jalqaban booda immoo barattoonni fi lammiiwwan hiriira kanaaf hidhaman akka hiikaman kanneen ajjeefamaniif akka mootummaan itti gaafatamummaa fudhatuu fi walumaa galatti humni waraanaa fi poolisa addaa federaalaa akka Oromiyaa keessa ba'u gaafachuun hiriirri godinaalee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru. Ammas finniinee kan itti fufee fi koreen giddu galeessaa kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo maastar pilaaniin Finfinnee guutumaa guutuutti akka murteessee ibsa baaseera. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa turtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa Jaanuaarii 13 amajjii 2008 Rabiul Saanii 1437 akka lakkoofsa hijiraatti guyyaa arbiyaa yookaan roobii isiniif tamsa'aa turteedha. Sagantaawwan guyyaa har'aaf qindeessinee qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaatu. Sagantaawwan keenya kanneen irraa barnoota akka argattan abdii guddaa qabna. Inshaallah sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture. أنا أبليس كيسن حمزة بوراناتي جم كتاتي كنكاتين أبليس كين أبو الخير نوجين تري هم سكن تاكين يقول بوريت ديفيد والأرجنوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي في جتشاي سنجالنا الله يا جبا قبلنا قمه سكبا قوة في قدرة لنقمه سكبها قوة في قدرة لنقمه سكبها نور الدبني نور كاسوا ندبان الله ربي يا جبان جبين نقمه سكبها قوة في قدرة لنقمه سكبها نور الدبني نور كاسوا ندبان